gadda keetiitis rakkoo fi gaddii tokkuma hawaan ifin jaalatu siin jaalatu khalas sadeen kana. Saahibni badaano. Saahibni badaan kasi wajjisi saahibaa citii ta'e baasu. Tak halamadaa gartee hawaan ati harkattu irratti gaddu. Hawaan ati dhabde irratti gammadu. Saahiba badaa jechuun kana. Okay. Keessaa filattaa bultii jaalala hin qabne garuu ta ilmaan qabdu moo bultii ilmaan qabdu garuu ta jaalala hin qabne irraa hoji. Bultii jaalala qabduun filadhaan. Waaw galatoon. Jaalala ilmootii fi jaalala jaartii kamtu irra ulfaata yookiin kamtu irra jabaata? Jaalaltii ilmoodhaa waan adda addaati tajaartiitis ta addaati ta ilmootis ta addaati walumattuu fiduun waliin qiyaasuu hin dandeessu re. Aananii fi bishaanii wal qiyaasuu hin dandeenyu. Aanan yoo dhuyde dheebuus hin baasan ati akka bishaanitti. Gowwaa fi nama keju. Siigalee. Kamtu irra hamaadha? Lachuu hamaadha garuu moo nama kijibuu irraa hamaa. Yaa. Beekaa jallatee fi wallaalaa beekatti of beeku kamtu irra hoji? Beekaa jallatee irra hoji. Beekaa jallatee irra hoji. Okay. Si akkaan beelawee nyaanni si bira hin jirre osoo karaa deemtuu waa lamatti dhuftu. Foon booyyeetii fi foon horii baktaawee keessaa lamaan keessaa kam nyaata? Titicha gubbaa ni qabaa ka baktaawee san. Beekam. Kabak taa'ee sanii nyaadha. Kabak taa'ee sanii nyaadha. Yoo titicha qabaate yoo? Yoo titicha qabaate booyyee nyaadha. Booyyee irra titicha hedduun hin jiru. Okay. Warra manaatiif carraan kan ni ta'a. Gaafii takka takka sin qabu gaafii takka takka baasee fi adda baanaa jechuudha. Okay. Uumaan qabu. Okay. Tole. Okay. Koomantii warra manaa keessaa. Sirbi halaali moo haraami kana jira? Sirbi halaali jechuun dhagahee gaafii tana Hamzaan deebisee jira YouTube irratti. Sirbi halaali moo haraam akka ati beekti Hamzaan halaal jedhe jechuun dhagahee akkamii jetti gaafiin tokkicha obarraa. Hayyee libbeen hin baasa gaafii keessan. Sirbi halaali moo haraami bakka hedduu irratti fakkeenyaaf gabaabseetiin isinii obboleeyyan. Afaan Oromoo keessatti walaloo fakkeenyaaf amma Hamzaa yoo jenne yoo Hamzaa kana gabaabsine akkamiin yaamname? Maqaa jaalalaati yoo yaamuu feene. Okay, amma likkii? Amma Hamza yoo gabaabsuu feene Hamzii jennee yaamna. Faaxumaa yoo gabaabsuu feene Faaxee jennee yaamna. Walaloo yoo gabaabsuu feene yoo maal jennee yaamna? Wallee jennee yaamna. Yaa. Laal hoggaa maqaa gabaabsan walaluma tanaatu wallee ta'a. Amma afaan Arabaa keessatti shi'r walaloodhaan shi'ri ja'aniini. Tanuti wallee jennuun tanaan ammoo ghinaa ja'aniin. Wallisaan ammoo nama walaleessu sanuutu maqaa wallisaadha. Amma walaleessaa Islaamaa yoo inni wallisaa Islaamaa yoo gabaabsine. Walii gallee. Namni keenya Maayirzeen dhageeffata. Hamuud al-Qadarii dhageeffataa ture. Durirraa. Ammoo yoonii fi muuziqaa nashiidaa muuziqaa qabdu arke ammuma lafa ka'ee bar sheeka sirrattaa bar sheeka guddaa haraamii eenyurraa akka dhageen beeku ammuma dhufee sirra murteessa. Fakkeenyaaf sheekan keenya mee isin yaa'imu waan takka obboleeyyan an dhugaa jirtuun dubbadda abbaa fedhee haaraa abbaa fedhee diisaa abbaa fedhee gammadaa abbaa fedheetu rafaa abbaa fedhee kaa. Bara 2013 keessa footoon haraamii jechuu turan. Mattawaaqaaf malee footoo ka'uun haraami khutbaarraa gartee namni footoo ka'ee guyyaa boruu hafuuratti afuufee jahannam seena jaan. Arraan tan ammoo
footoo isaaniitii online irra guute adeeroo footoma sheekanii guute. Kitaabni rabbii kun buluu kidaanii miti waan takkaan isinii hima. Addis kidaanii miti. Macaafa qudduusii miti sii galee. Kabara 2014 footoon haraam taatee irra halaal taatu. Waan takka namni haraam jechuu dura keessa gallaaluutu bareedaadha. Wanni kun akkamii haraam taatee? Eenyu haraam jee? Maal irratti haraam taatee? Waan hedduu takka tan update godhaa dhufanii jira. An amantiin Islaamaa update irraa boodaati update hin taatu. Sii galee? Tanaaf waan booda fakkeenyaaf amma warra anaan YouTube'ni haraami jechuu ture. Ustaazowwan keessaa sheekan keessaa kaarra YouTube banatee nama 400 qabu jira. Nama 100 seenu faati qonnaaf. Sii galee? Subscribe naa godhaa jaa eegaa aduun dhiite dhufee bara eegaa aduun dhiite subscribe naa godhaa jaa. Duraan haraami jee jechuudha. Sii galee? Namni waan takka hoggaanii fi hukmii irratti kannu nabii miti. Namni abbaan fedhe wanni inni isin hidhaamu obboleeyyan namni tokko yooniiti waan takka haraami isiniin jee sheebaluu jee osoon ta'in nabii jee fi rabbii jee malee hin fudhatina. Namni keenya arraan tana yoonii fi osoo mana keessa teessee khazanu jirtu liilween faatti banattee khazanu jirtaa jennu. Sii galee? Osoo khazanu jirtu shayini tokko ol seena. Innaa lillaa daftee fiidee dhaamsita. Namichi kun amma rabbi sodaate moo sheeka sodaate? Sheeka sodaate. Rabbi silaaf sodaate. Namni keenya osoon beeyne sheeka gabbaru jira. Reyaaliitii jirtuun isinii hima. Osoon beeyne sheeka gabbaru jira. Yoonii fi rabbi gabbarte adeeroo sii galee sheeka baluu jee osoon ta'in rabbii maal jaa? Wa in tanaaza'tum fi shay'in yoo waan takka keessa wal dhabdan farduu ilallahi wa rasuul. Karaa rabbiitiif karaa ergamaa deebi'a. Irra guddaan warri gartee anaa wajji wal mormee gamni isaan deebi'an maali? Sheekhe baluu kana jee aboo karaa rabbii deebi'an jaanan mormiti irratti deemaa laala. Aboo rabbii jeenaan jaa sheekhe baluu ulamaane baluu kana jee. Hay rabbiin akkinuun jeen wa in tanaaza'tum yoo wal dhabdan fi shay'in wa umataka keessattuu فردوا ديبسا إلى الله كما ربيتي ورسوله خرا إرجماسا أصوخنا نان ديبسني خرا شيخ بلو كتيجو أنا قاس أنا كمين قدا إساوج والمرمون دندرو خلاص فاتح بنت إسلامو جل ديمتي مال جتي شيخي إنكم كرفة جراديسا كرفة كافرة جراديسا جت سيقالي أصولو بني مرتيسيتي جتو أنا أما قياسا للويني في شاكيرا فاتو حلال جنة سيقالي 50 سنت فاتو حلال جنة وننين جتشاتوري كلاسيكالي فيدمون لا بأس فيه ركون قبون جتشاتوري كلاسيكالا ورمخين يخنا جتشمي سمالي جولي نشيدا دنجي واللي إنو من جنة واللي قرتيخا بريدوتي يجيان سيفيدا سميتانان چنا گچبسه من الراسي جارا سمير راي لو في سيمورا خجو اكا خجبو جراتوني بيت واللسان واحد دوسين لگه دوسين خراب رسنا کا ولين मैं बरे दूधी संसा होगा जे अम्मा नमोतन करे होगा ना नखना जे बे नि मुरातानी बे तागाफ तो को मुरातानी टिकटॉक कर गड्डी सरी बच्चों ता काम मुराते गड्डी से रब्बी सी मिलके इसे नंबर ले बक्का जिरतुती फायदान कब दूसरी सनी मालिफ मुराते ती अनावान कना फक्केन्या गोडु जिरु इत्ती वल्लिस्ते दुबो इला अंगा गुया के आमा रब्बी मिजान रनुड़ा बुत्ती दी फमन गोडु किसी सरा Video tiyata na keessa hoggaan akkana fakkeenya godhuudhaaf deemu irra guddaan namni irra guddaan bocolli ni murata. Yaa bareedduu mudhii sonsaa jettee yoo faarsite namni mudhii faarse eessas yoo oofame abiibii namni mudhii faarse bakka tamis yoo khara zinaas yoo khara zinaas yoo tanaafuu ansaniin halaali jechaan jiru kagartee nabi Muhammad faarsu. Wanni sheekotiin irra wal qabdan nashiidaa kilaasikaanaati malee muuziqaa walumaa galatti gowwaa. Muuziqaa miti. Muuziqaan guutumaan guututti haraami abba. Dhowwa. Irra deebi'eetiin siin jaa muuziqaan dhibbaan dhibbatti haraami ammoo nashiidaan kilaasikaala qabdu. Rakkoon qabu. Wanni dhorkaa qabu dhorrakkoo qabu.
Ana qofa miti ulamaa'ii gurguddaa hedduun na bira ji'ee jechuu fadheeti. Wanni inni ammoo haasa'u kanarra dheeradhee fi akka isinii adda bahu. Maaliif jennaan amma feesbuukarra ummata hedduu jira muqaffal gartee kasammuun isaa qollofamtee deemtu yoo itti haasawaa oltee isin galleef jechuu. Asirra immoo takka asirratti wanni goonee ni galtiif jeetii yaada. Deebiseef jeetii yaada deebisa. Akka ajaa'ibatti deebisaan isinii deebi'ee jira. Okay. Gaafii dila jira. Gaafii dila hunda isinii baasuu hin danda'u. Meebii takka wanni dhaasin isin. Okay. Ustaaz funyaan urachuun haraami moo haraamii miti? Please Abde naaf gaafadhuu biran dabrini jetti gaafiin. Waa'ee funyaan urachuu irratti. Funyaan urachuun maali? Wanni isii urachiisu maali? Mikniyaata laal. Fakkeenyaaf an akka Hamzaa Sheik Jabiritti fakkeenya gabaabaa tokkoon sii godha. Namni Islaamaa ni wudu'ata. Akkana jee wudu'ataa miti. Akkana godha hoggaa wudu'atu. Funyaa kan akkana godha. Sibiila kan hoggaa akkaneef godhaa ol ta'eef burtuu bee. Asiin faana hixee yoo ijetti ol jee abbaa. Abboleettii funyaan kee bareedu madiifadhu. Urachuun ammoo yoo gartee jaarsa xiyyaafin bareedaa jettee waan dilas rakkoo qabaatii miti. Yoo firraa dhiiste bareedaadha nafa. Irra bareedaa. Okay. Abdee gaafii xiyya baasii. Hin baasu ayyaan ta'e baasu hin dhufa. Okay gaafii jira. Okay ayyaan maal jechuudha? Abdul Sheikh Sheikha Abdul Hakim moo yaa Abdul Hakim jaamusan sirrii jiraayii dhugumatti Sheikh Hamza itti gaafin. Abdul Hakim. Sheikh Abdul Hakim jechuun namaan hedduu dinqisiifadhu nama ajaa'ibaati daa'ii ajaa'ibaati nama gartee waan haasa'u ragaadhaa wajjin sii fidu ilmi namaa dogoggoran dhabu yoo ammoo dogoggoran raggartan duubaan hamatinaa isatti dhaqaa isaaf himaa an ammoo dogoggora haga ammaan tanaa irratti nagarra Sheikh Abdul Hakim hedduun jaaladha. Nama gaariidha. Yoo ammoo gama keetii waa irratti agarte. Ani beektaa irra guddaa wahiin dubbisa malee waan laalu. Okay. Wahiin dubbisa. Okay. Hamzaan yaa yeroo hedduu waan inni dubbisuun itti banatee rafa. Gaafiin itti aantu waa'een jinnii sunoo hangamti akka dhugaadhaa jetti gaafiin. Jinnii tam? Gaafii mana keessaa barreessanii fi ho'as. Waa'ee jinnii sajjaa. Waa'ee jinnii amma fakkeenyaaf jinnii taniin onlaayinii irratti nama keessaa baasee viidiyoo waraabee islaameessee gadhiiseetu jira. Viidiyoo san yuutuuba kiyya jala jirti. yuutuuba jala ni jirti. Hamza Jabir jala dhaqaa. Jinnicha yaa achi jala dhaqaa laala. Okay. Libbee gaafii tan teessisa barreessisiif baasa. Gaafii baay'ee itti dhiyeessaa. Wantoota sabbaa karaa durraa dhaabdaa. Kam. Wantoota jajjabaa karaa durraa dhaabdaa jaallattu teessila. Barnoota kamkaa ifaa bilisatti himi jeeyin. Amma barnoota kam yaa'ee barnoota sajjaadii barnoota kam barnoota. An barnoota teknooloojiitiin barsiisaa, barnoota fayyaatiin barsiisaa, barnoota jaalalaatiin barsiisaa, barnoota hedduun barsiisa, barnoota kam baana. Okay, barnoota kam akka baan tanas barreessaa. Ati nama akkamii jiruu dhuunfaa keessatti? Ani nama jiruu isaa keessatti gammadaati. Alhamdulillah waan naga'u waan faamiliitii yaga'u waan nama kiyya biyyattiin gargaaree gammachiisuun niin qaba alhamdulillah. Gaafiin itti aantu Hamzaan galiin YouTube irraa baasitti argatu hangam takka ni ta'a. Mee waan takkaan isinii hima. Barnoota san jennaan kashunkurtii san kaaja'anii kashunkurtii san dhagayi liibaan dhagayi kashunkurtii sanii gaafa Oromoon bayyanatteen itti deebi'aaf waan shunkurtii daranii jira beekta. Shunkurtiin xiqqoodha ta shunkurtii daranii jira. Dhabri keenya amma 30 shunkurtii nyaateetiti faayidaa isaan beeyne jechuudha. Gurreessicha lau. Ta yuutuubarraa maallaqa meeqa fudhatta jettu san wanni isin gaafadhu
YouTuber uma feetee waggaa fuuldura dhufte gaafii tana inuman gaa waan tana kijibaan see hin gaafatin maallaqa meeqa fudhatteette. Dhoowwaadha. Safuu wanni akkasii gaafachuu maallaqa meeqa fudhatta jaanii nama gaafachuu san safuudha. Yoo nama maallaqa 200-300 fudhadha jee booda dhagaan la kararna boobuuf deeman jechuu bara. Okay. Gaafii keessan hundi wal fakkaattii waa'ee awwaanni fadhan barnoota shunkurtii kana. Barnoota shunkurtii dura shunkurtii deema nyaadhaa quufaa jii nyaataniitu hin quufne. Maaliif daftee aartaa fa'aa jaanii? Isinii mee Hamzaan nama dafee aaru nama dafee dhiifamas namaa godhu amma dura. Okay. Irra Itoophiyaa akkamii gaa Jarman dafee. Saan teenya deeqaa torba dabalee jira. Warri manaa gaafiin teessan hundi wal fakkaattii gara xumura sagantaa keenyatti dabalee jira. Hamzaanis sagantaa biraa shunkurtii malee hin beekani. Shunkurtii malee hin beekani. Isaan dinnichaa fa'aa gaafadhaa haa qullubbii fa'aa bo'oo maal ta'a. Hamzaa sagantaa xumuruun duratti yookiin yaada kan kee kannachuun duratti waan nama kobalchiisu waan baacoo ni qabdaa tanuu dhumarratti. Waan baacoota nama kofalchiisu yaaniin qaba. Gaaf tokko osoo niifin karaa deemaa jiru Afrikuma tana keessatti wataaddarri faranjiidhaa nu qabe qawweedhaan fiigee bakka nan gaafatin ammoo. Wataaddarri faranjiidhaa ka hidhannoo ajaa'ibaa qabu kun qawwee nu roobsee nu jala roobsee nu qabe hoggaa nu qabu kana niin kofle nama lamaatu jira shamarran nama lama an afaan Oromoon beekuuf ta'an asuma ta'aniin na dhiqan hin kofalle dubo na dhiqan akkatti na jaalatu jetteen naaf du'aa naaf gaggabaa naaf maraataa afaan Oromoon beekuuf na teessii beek. Inumaa na gaafatee jiraa'u jetteen barjaalan. Anuma bira teessee natti gartee dhukkeen irraa kaaftee kuttee guyyaa sana kan ittiin koflin ammoo hedduun ifa ajaa'ibee anuyi. Hedduu ifa ajaa'ibeetiin ifumaafuu ifiin